bagetti singee jedhan baga gooftaa dhalachuu maaliif dhalachuu waaqayyoon jenne jaanii bar dhalachuu waaqayyoo keenyaatiin bagetti singee hin jedhamne haa jedhame hin jedhan qalbiin isaa lapheen isaanii gimmaasha waa hin fudhatte jiran waaqayyoo dhalatee make sense hin godhu hin fudhattu sammuun jechuun abbaa fadheeto digalle so kanaaf gooftuma jedhan girte gooftaa jechuun namaa boqamu gooftaan nu dhalatee mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kannameera hanqanu bageessini kanname nuuf kanname oliini kanname maal isiniif kennameera mistal bishaan meeqaan naa kanname bo tokko du tokko fa kan du kan tofa sanuma ke Yesuus Kiristoos ilma tokkicha biyya lafaa akkasitti amma gartee tokkicha jaalatee kan nuti jedhu ilma tokkicha sanuu jala ajjeesan gooftaa waaqayyo jala tokkichuma sanuu ajjeesan guyyaa sadii waaqni ilman qabu jechuu bara kuni waanuma ani waan jechuun jecha yoon dubbanu hin aaran waanuma jiru miti guyyaa sadiif ilmi waaqayyo jala ajjeefamee jira isaa miti kan ajjeese nama jala ajjeese shiftaa hin jaalata okay waaqayyoon biyya lafaa jaalate ilma kanneefi miti waaqayyoon ilma isaan jaalatamu hin jaalata anis ilma kiyyanaan jaaladha ilma kiyya ajjeesaa jedhee namatti hin kennu waaqayyoon jaalala jedhanii du'an labsu maaf jennaan abboomii kurnan keessa hin ajjeesin kan jedhu caafameera oo jedhe caafamee jira eeka osoon caafamin kan taate hin ajjeesinii kan jedhamu osoo jiraachuu baate ajjeesaa kan jedhamu osoo jiraate Yesuus illee ajjeesaa jechuudha. Ilma tokkichaan qabu Abu Mu'az Khaalidiif dabarseetiin kanneen jedhe ajjeesi jechuu miti bar guddifadhu jechuu bo irraa tajaajila barsi guddifadhu jechuu intala takkittiin qabu dabarseetiin maatii Abdii Muusaatiif kanneen jedhe ajjeesaa jechuudha. Maali afaan Oromoo kana? Jaran afaan isin barsiinoo qube. Gaafa gartee dubbit waan wangeela macaafa irratti amma gar dubbifamaan dubbachiiftuun dogoggora macaafni qabuun qabuun ni qabaa jedhanii beekan. Kanaaf kun hiikkoodhaatiin jedhama seekata. Macaafni atitti amantuu sagalee waaqayyooti jettu kana malee jira. Oromoon kiristaana kana malee jira hin jiru. Macaafni kan kee kana afaan biraatii meeqasee amanu. Ani afaan lachuuti ani oriijinaala Qur'aana kan jedhamu oriijinaala kana malee waan isin olii gad xaappii keessa adeemtaniin quraanaa mimarsan kun quraanni keenya kana quraanni keenya kana kan sammuu qabatamu kana kan qaraamu kana kan gartee dubbii waaqayyo jedhame khalla gartee laa yaatihi albaaxilu min bayni yadihi wala min khalfi gartee abadan challenge namni godhuu hin dandeenye qul la in ijtama'ati al-insu wal jinnu kan rabbiin jedhe jinnii fi insi olii qabamte kan jijjiiruu hin dandeenye jaldeessaas dabaladhu kan jijjiiruu hin dandeenye quraana kana qofa abadan kitaaba kana amma daqiiqaa takka jijjiiree akkana barreessuu hin dandeenya baran wallahi barreessuu hin dandeenya osoo itti gadi taa'e wangeela kana barreessuu hin dandeenya so kitaaba rabbi subhaanahu wa ta'ala wahuma takka chaale addunyaan itti wali qabamteef quraanni tokkoffaa dhugaa ta'u yoo subhaanallah quraana kana guutuu sammuu ilma namaatti qabatamu kitaabuun feete osoo waan sobaa taate mee kiristaanuma tokko wangeeloomaati osoo sammuu keessaa qabu naaf fidaa guutuu isaatii miti addunyaa tanarraa quraana kana arra qabnee wali qabnee quraana addunyaarra jiru mootummaan tokko gubee wangeela kana yoo gubee islaama biraatii miti warri tiktok gareen shaadaa qofa quraana kana deebisuu dandeessi. Wangeelli addunyaatti ilaa guyyaa xumuraatitti hin deebu wallahi zabbaa keessanitti deebistan. Kun waan sammuu ijoollee keessa jiru, kan dubartii keessa jiru, kan hunda keessa jiru. An suuraa takkaan qara, kaan suuraa takka qara, kaan keewwata qara, alla kee suuraan 414 dhuunfatamte. Eessa? Rabbi isiniif haa laaffisu kootta. Nuti dhugaa bar nuti wangeela quraana fudhadhaa jechuutti hin jirru bar. Wangeela kana fudhadhaa jechuu jira yaa jamaa. Wangeeluma kana fudhadhaa isiniin jechuu jira. Kiristaanni wangeela kalees amana irraa amanu hin jiru. Fadha ofii duuka bu'a malee kiristaanni. Hin amana wangeelatti bar. Hin fudhatu. Waan kallatti hin jiru dide. Waan fakkeenyaatis fakkeenyaan dubbatamus hin galtuuf didan. Mallattoo waraabbiitis hin galtuuf. Dubbachiiftu tuqaan hin galtuuf. Nun laallatu jedhan. Yesuus Kiristoosutu yeroo dubbatu waraabbii keessa kaa'e hiikoosaa. Gartee Elooyi lama sabaqtanii yeroo waaqayyo koo jechuudhaatti kamaa jedhecha keessa guse kaa'e. Warra gartee translate hiikoo sii godhutu achi keessa kaa'e. Gartee
So Yesuus Kiristoos wangeelli Maatiyos akkana jedhe jechuu ture. Maarqos akkana jechuu ture yaa nama akkana jechuu barsee. Amma boqonnuma tana gaafadhaame. Yesuus Kiristoos dubbii tana dubban dhaggeeffadha. Wangeeluun boqonnuma isaan halkanii guyyaa beekan takka tajaajilan mee dhaggeeffadha. Waan ajaa'ibaa bar. Ooya. Wangeeloo Yohaannisuma kana boqonnaa 3:16 kana eenyu jedhe dhaggeeffadha akka jedhu. Maqaa Rabbii tokkichaa ka ganama nu bariisiseetiin ka Yesuus Kiristoos gara ofiitti ol fudhateetiin ka ganaa deebisuutiin isinii dubbisa. Kitaaba Bismillahir Rahmaanir Rahiim hin qabne wa na'uuzu billah. Hayyee kottu. Nono akkana jedha dhaggeeffadha akkana jedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Eenyu kana dubbate? Eenyutu Waaqayyo hin jedhani beeka? Hin jedhan. Eenyutu Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa Yesuustu dubbate? Dhibbarraa dhibbatti beekan Yesuus hin dubbanne. Sagalee eenyuti? Waaqayyo akkasitti eenyu wangeela Maatiyos kan jedhamu Maatiyostu dubbate. Maatiyos eessarraa fuudhee dubbate. Yoo san dubbatu silaa taate wangeela keessa waan jiru gooftaan akkana jedhe Yesuus itti fufee akkana jedhe dubbiin kun dubbii qaama tokko Yesuus hin laallatu. Injiru. Yesuus Waaqayyoodhaas hin jedhan. Yesuus Waaqa eeyyee hayyee Waaqayyo akkasi tokkicha ilma isaa. Yesuus ilma isaa kan biyya lafaatitti ergee jiran. Yesuus ilma isaa tokkicha kan ergeefiifuu ilma. Gaafii guddoo asirratti ta'a jechuudha. Yoo kee Yesuus gartee ilma malee Waaqaa mitiitti hayyee walii galla Waaqayyoon ilma isaa kana ergee isa jira. Waaqayyo tokkicha Waaqayyo ilma isaa erge kana malee Waaqni biraa eega tokko ta'e Waaqayyo jettan yoo abbaa qofa ta'e kan biraa hin jiru eega akkas taate Yesuus ilma Waaqayyooti malee Waaqaa miti jalaa baasuu qabdan. Eeka wangeela keessanii jedha Waaqayyootu Waaqayyo ergemo ilmaatu ilma ergemo Yesuustu ilma gartee biyya lafaati irratti erge. Dirqama keetitti gartee addaa baasuu qabdaa jechuudha. Kanaaf tokkicha ilma isaa jedhe eega jedhe wangeela keessa tokkicha ilma isaa eega jedhe ilmi biraa jiraachuun qabu wangeela kakuu moofaarraa ila hanqa gartee haarawatti jiraachuun qabu Yesuus malee. Kan boqonnaan tana diidu jiraachuun qabdu dubbii Waaqayyoo faallessitu. Mana keenya keessa dhiira 2 duwwaa jira yoon jedhe 3 jirtuu jechuudha. Anaafi abdii qofa maatii keenya keessa yoon dhiiri jedhe kan biraa yoon argamu taate dubbiin tiyyasan kijiba jechuun fudhatamtu. Kijiba. Waaqayyo tokkicha ilma isaa tokkicha jechuun kan biraa ittiin dabalamu jechuudha. Kan biraan jiru jechuudha ittiin dabalamne jechuudha. Yoo ilmi biraa wangeela keessaa dhufe keewwanni kun keewwata sobaa keewwata dharaa Yesuusin kijibsiisa wangeelaanis kijibsaa jechuudha. Waaqayyoon ilma isaa ergee silaa kan jedhu taate ilma hedduu qabaa jenneeti okkeegus ilmaan hedduu gadi guurraa jechuudha akka keessaniiti akka keenyaati bitu ilma qaban jennu haashalillah ilma anaatu mana guuttate malee na gargaaranii gaafaan dulloome naan ergadha mana barumsaa na deemti na tajaajilti malee ittiin naa jemu Waaqayyoon ilma maalitti godha hundi isaatu wanni dachii samii keessa jira uumama isaati illa aatir rahmaani abda garboota isaaf masakamanii isaa garboota taanii dhufan malee hin taane jinnii fi insiin uumama isaati hundi isaatu. Yoo boqonnaa kana kiristaana tokkicha ilma Waaqayyo Yesuusii malee hin jiru jettan kakuu moofaa keessatti Efreemii fi Yesuus kamtu biyya lafaarra dura kamtu wangeela
ilma waaqayyoo jedha. Mamii malee shakkii malee kiristaanni biyya lafarra jiru. Ani ilma waaqayyooti jetti bar. Ani ilma waaqayyooti, nama waaqayyooti, ilma waaqayyooti, intala waaqayyoo jetti. Eega akkas taate gartee Oromoon kiristaana biyya lafaa jirtus ilma waaqayyooti, Yesuusis ilma waaqayyooti. Ilma lakkaawaa nuu hima adada isaanii waaqayyoon ilmaan meeqa qaba? Ilma yeroo nuun jettu ilma akkami? Waaqayyoon ilma ni qaba? Ilma akkami? Ilma ni guddifate moo? Yesuus kan kunoo kun ilma kiyya amma ilma xiqqaa hangafaati jira. Xiqqaan kun ilma kiyya malee anaa miti. Achinarraa siqe jedhaayyee. Abbaa bira jira kunoo na bira jira. Lama qaama lama ilma jedhama abbaa miti inni. So yoo gartee yaani gartee ilmi biraa hin jiru kan biraa hin jiru jettan kanneen wangeela keessa jiru ka waaqayyoon Efreem ilma koo isa hangafaati. Hangafa jechuun quxxusuu jechuu miti. Jiddu galeessa ilma lammaffaa sadaffaa afuraffaa jechuu miti. Hangafa jechuun ilma san dura amma Abu Mu'aaz yeroon jedhee ilma kan koo Mu'aaz isa hangafaati jedhe isa dura qabu jechuu ilma. Okay waaqayyoon okay eega Yesuus ilma waaqayyoo tokkicha jedhe hin jiru jechuu isa malee jettanii miti. Ilma hangafaati yoo jedhee boqonnaan tun diidee jirti jechuu ta'e Efreem keessatti dhufte. Diidee jechuudha. Gartee Efesoon waan Ermiyaas gartee 30 kan dhufte san diidee jirti jechuudha. Wangeela diidee dubbii sagalee waaqayyoo kijibsiifamte jechuudha. Kitaaba waaqayyoo dhiisii kitaaba Abiyyiin barreesse, Jawaar barreessu, ani barreessu keessa wanni lama akka walitti hin buuneef namni gulaala. Namni sii gulaala akka tasaa yoo si jala waa dabarte. Waliigallee anummaan fakkeenyaaf amma bara 1984 Itoophiyaa dhaladhe jedhee bara 1986 dhaladhe yoon jedhee warra kottee soba jechuudha. Kitaabni san gabayaa irratti hin oolu jechuudha. Gartee wantoota gurguddoo ijoo akkasii kitaaba irraa gartee eegan maqaas hin eegan sirreessanii wanti gartee kitaaba keessa yoo argamu gartee gabayaa irratti yeroo gurguramu waan gariin keessatti irratti argamu dogoggorri wantoota maqaa osoo hin ta'in bara dhalootaa osoo hin ta'in maqoottan kana gartee kana osoo hin ta'in wantoota qubee gartee hudhaa fi dubbachiiftuu fi dubbifamaa kana keessatti jechisan sentence himni san gartee yoo gartee guutuun ta'in kana faatu yeroo argamaaf naa sirreessaa kan itti aanu keessatti isiniif sirreesseetiin inshaallah fadha waaqayyootiin fadha rabbiitiin akkanatti akkana godhaa iimeelaa fi lakkoofsa isaa kaayyata namni akkasii miti wangeelaas jarri akkanuma sirreessu jiran wayin beekan guyyuu mee quraanuma rabbii subhaanahu wa ta'ala bara hunda bara gartee gaduma baasanii quraanuma kana kan guyyuu sirreessan takkan argitu hiiko abbaan fadhe beekumsaan qafadhe yoo qabaate waan jechi arabaa jechi tokko hiikoo 30-40 qaba dhufee namni quraanan hiika gartee bakka yoo inni waa dogoggore asli original quraanaan nu bira jira kaaba kun horka jira mee kiristaanni ol qabaasa wangeela original ol qabaan agarsiisa manuscript original kan Yesuus talabe hin jirus hin jiraannes Yesuusis gaafa dhufun fidu isinillee harkaan qabdan jechuudha gaafa biyya lafaarra deddeebu wangeela kan akka waraqaa laaleetu bira qote inni quban qabu ni unjiru waraqum wayta teessu kitaaba moona waa katabe metti laala malee irraa quban qabu kitaaba وآتينا غرتي سو خانس نين كاننيف كتابة waaqayyoon gaafa Musee yaames gartee harka isaatiin caafee kan neef jedha kitaaba وآتينا داوود زبورا خاني وآتينا إنجيل خانneef jedha irra buusne jedha injiili gaafatiin aan jettee Maatiyos Luqaas natti ol qabdu akkam jechuu injiil ati ni kannameef jetteen amantu barkun eega Yesuus biyya lafaatii deeme katabameettee amantaa jirana wanta kata isaan ammas yeroo baay'ee sinirraa dhaaba daa'iman rabbashu jira yeroo baay'ee ka isaan dubbatan Nabi Muhammad gaara holqaa keessa gaara Hiraa keessa mamma'u sinjaan bar eenyu waliin jira gaara Hiraa keessa eenyu waliin jira hayyee si gaafadha gaara keessa Nabi Muhammad rabbiin quraana keessatti dubbatee suuraa 1343 yaa nabiyyicha gartee waqaala alladhiina kafaruu lasta mursala yaa Nabi Muhammad bar waanuma isaan jedha kiristaanni kun rabbiin dhugonutti ma bar kiristaanni biyya lafaa jiru kun hundisiitu ergamaa miti siin jetti gartee ragaadhaaf rabbii kan koo waaqayyoo kan kootu gahaadha qaama biraatii miti ka wakafaa billaahi shahiida rabbii kiyya qofaatu naa gahaadha tole Museen gaafa gartee abboomisan itti kannu gaafa itti kannu abboomisan itti kannu
eenyutu bira jira jara name mee anaa himani eenyu bira jira abbo o Khalid bara san way dhalate ilmi kiyya kun lamaffaadha Khalid eenyu bira jira gaafa Musee alayhi salaam Musee rabbiin gartee gaara hiraatti yaame gartee loohii san kannee fi abboommota san irra katabee caafeef san isaatu gartee waaqayyoon naa kanne gaafa waaqayyoo dubbisee rabbiin isa dubbisee jedhanii amane miti eenyutu bira jira seeyxaan akka dubbisee fi waaqayyo akka dubbisee eenyutu beeka eenyu waliin deeme Musaa wajjin abdii Musaa eenyu waliin deeme gaara eenyu waliin dhaqe namu qalam yoo markan gaafa waaqayyoon qubaan katabe Museetu qubaan katabee naa kanne jedhee malee eenyu bira jira gaafa Abrahaam an ergamaadha jedhee dhufu ergamaa ta'uu isaatu itti hime malee eenyutu kiristaana biyya lafaatitti inni ergamaadha jedhee waaqayyoo dhufee kamtu itti hime Musee abboomii garoo kannuuf gartee nabiyyoota hunda gaafa waaqayyoon dubbise okay waan biraa san bira qote gaafa Maryamitti ergamaan waaqayyoo dhufa jedhaniin qaamu waanuma namni barreessee amananii fudhatanii ergamaa waaqayyoo itti dhufe jedhan malee Maryamitti ergamaan waaqayyoo yeroo dhufe eenyu bira jira gaafa isiinuu ni ustaz isiinuu ergamaa waaqayyoo itti dhufe jira Maryam wangeela keessa bakka takkatti hin dubbanne isii fi Yoosef jedhan kun manguddoon jarri lamaan kun dubbataniitu hin beekan kana daran kana ajaa'ibsiisu kan gartee nabiyullaahi gartee Yusuf kana Yoosef ergamaan waaqayyoo abjuudhaan itti dhufee kan jedhu itti mul'ate abjuu nama waan ati eda argite anaa siyaasawa maraatummaan akkana wangeela malatti abjuu takkaan dhageenye qaamni biraa ka dhufee namarraa himu abjuu haati tiyya keessa bulte anaa beeka haadha manaa tiyya ka waliin rafnu waan abjuu siin keessa jirtu akkamitti nima abjuudhaan itti dhufeeti ergamaa waaqayyoo ka'e ilma kana fuudhiiti ammas dhaggeeffadha ilmi inni fuudhee deemus dhaggeeffadha Yesuus waaqa Yesuusumaatu waaqa Yesuusumaatu ilma